sanifu abbootii teessa huccuu uffannee hayyuu sun dhugatti dogoggora waan sun angabbehe dhiifama gaafatafaa jeetiin eegaadha ture hamma ammaatti guyyaa waarii waan dhiifama isaa gaafatu sun agarree dhugatti gaa kun maali mormii kitaabni leencoo haasirraay wadee mootummaa naannoo Oromiyaadha mormiin kun tokkummaa Oromoodhaatu ni miidhaa jaanii kitaabni obbo Leencoodha Oromiyaa keessatti akka taariyaan deebi'ee hin maxxanfamne godhuu Badrii yookaan gaazexeessaa Badrii Haji Yusuf nutti himee jecha amma gabaasa kana dhageenya. Inni lammataa Kamal Galchuudhaa 2006 waraana qabatee godhamu sanuu waraana baajataan illee dandee qabatee Asmaraa dhufee hoggaa kana egaa hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo hedduun dhaabaaf gammadanii dhaabni amma hirina namaan qabu hirina waraanaan qabu hirina hayyootaan qabu hirina beektootaan qabu saniifuu lolee mootummaa kana uummata irraa qoffisuu qabaa jedhanii dhiibbaa oofanii garuu dhaaba lolee yookaan hoggana lolee mootummaa kana qoffisuu barbaanne hoggaa halkan hedduun yaa'anii boodarratti Kamal Galchuu kana danqaa hedduu duratti guuruudhaatu dhufee hammi miseensota gumii sabaatiin muudame dhaaba keessa dhuganii jira warri hoggana dahatanii dhaabarratti dhiibbaa oofan inni jiran kana yeroo hedduutis kan inni beekne warri maqaa adda moggaafatanii hoggana jala dahatanii kanaan dhaaba keessatti nama miidhan dhugatti ni jiran miidhaa Kamal Galchuu mudatte caalaa namni miidhaan nurra mudate hin jiru himanneeti namni isa dhagahu hin jiru biraa dhiifnee boodarratti biraa deemuu mudan saniifuu warri hogganatti dahatee nama miidhu dhaaba keessa ni jira amma Kamal Galchuudha waraana dilasan qabatee biyya san dhufe gumii sabaatiin muudamee hoggana waraana bilisummaa Oromoo olaanaa hoggatee qaamonni hoggana dhaabaatti dahatanii nama miidhan kun maqaa balleessanii maqaa xureessanii akka dhaaba wajjin wal dura dhaabbatu godhanii boodarratti gadhaafni deemee kun amma yeroo jalqabaatiif dhagoo kiyyaan Badri nama waan amma information amma kan du'a utti faradani yani kan yaal Kamal Galchuu hayyidee adda bilisummaa Oromoo itti lafa'ee malee dhaabaa meeqatti ba'e hayyideen akkana dhaabaa tokkotti namni fi hojjetee hojii dhuunfaa qabu miti wanni inni ittiin bubbu wanni inni ittiin oolu ittiin bulu qabeenya dhaabaa kana nama fedhe yani hayyamatu kan nama jiru kanaan Kamal Galchuu waraana mootummaa na keessa jiru maallaqaan guutaa kachiyyamu guutaa kadubeyyamu guutaa bakkoota garagaraa yaamu isa odeeffata kennuufi maallaqni bahum maallaqa dhaabaati maallaqa dhaabaa kanaan Kamal Galchuu dameessu hiraatu kenneef kama hayyidee adda bilisummaa Oromoo sadarkaa sanatti lafa'ee gaafa nama kana achi fidu nama ifiifuu wayyaana keessatti nama maaree ture ammas warra waliin dhufe kanaahu tokko kan jaaniif qabanii kabira ala gaara jeenaa achi dhiibuun wanni qabsoo qancaasa tokko isaan wanni kanaahu gaarii miti siyaasa keessatti qabsoo keessatti hundinuu ija mirgaa ija bitaati ilmaan Oromooti laalaan Oromoo Harargee Oromoo Arsii Oromoo Wallaggaa Oromoo Jimmaa Oromoo Tuulamaa Oromoo Wallorragee hundinuu gosta inni amaaree kana fi qabee kana dhoyin kana fi qabee kana cimdiin hunda bakkuma takkatti waliin ija takkaan miidhee waan ta'eef warra amma wayyaana jalaa baqatee dhufe sun garii fi qabanii garii achi dhiibuun ture wanni kun sirriidhaa miti jechaa turree Badriin amma Kamal Galchuudha du'atti faradanii du'atti faradan san lakki dhiisaa jee eenyu Kamal Galchuudhaati eenyu siyaasa forqeedha yani maqaanii guddoo tokko isa kana amma kana yeroo jalqabaatti fi dhagee kana irratti adda bilisummaa Oromoo ibsana kana jeetii yaada maaliif Kamal Galchuudhaatti du'a murteessu adda bilisummaa Oromoo hin dhageenya ila arantana amma ga Badriin dhimma kana irratti du'a akka itti faradan asiyaasa forqeen du'atti faradan kana hojiitti hiikuu hin dandeessanii jee adda bilisummaa Oromoo dhorkee waan dhorkeefis lafa haa'ee Badriin hin jecha saniifuu adda bilisummaa Oromoodha Kamal Galchuurratti du'a murteessee turuu Badrii Haji Yusuf gaazexeessaa sagalee bilisummaa Oromoo ta'uudhaan yeroo dheeraadhaaf kan Asmaraadhaatti hojjechaa ture nutti himee gabaasa waliin dhageenye jecha itti aansee magaalaa Dirree Dhawaatti guyyaa lamaan dura Inspektar Jawhar yookaan Jawhar Ibrahim tu ajjeefamee jira akkaataa inni itti ajjeefamellee odeeffadheetiin jira fakkiidhaaf makiinaa kontirbaandii ooftuutu ganna lagaareedhaa seenee achitti milishaan gandaa afaan bahanii